بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيون ilmaan yatiimaa abbaan qabne mataa qaqqabuu hin dandeenye. Hayyuun dargaggeessaa fi dargaggeettii hojii dhabde, hojii oomishuu hin dandeenye. Hayyuun qeerroo fi qarree heeruma geettee fi fuudha gahe mala itti ilaaluu hin dandeenye. Hayyuu abbaa ofii, akaakayyuu fi maanguddoo biyyaa, jaarsa biyyaa kabajamaa waan uffatu, waan nyaatu, waan dhugu dhabee kararra deemee kadhatutti mala hin baasne, mala hin gooneef. Hayyuu qabatame yeroo hubatee hawaasa karaa tokkotti luuccessee kallattii hin qabsiisne. Ka ofii immoo hayyuu jedhee hayyuu keessatti of madaalu hedduutu jira jedha Ibn Khalduun. Silaa hayyummaa fi beekumsi eboo qara lamaati, ka gara barbaadaniin itti waraanan. Silaa amantiin lubbuu namaati, kan hawaasa kana luuccessanii karaa tokkotti ittiin deebisanii uf jaalachiisanii, biyya jaalachiisanii, hawaasa jaalachiisanii, uumamaan walii galchanii jiraachisanii. Garuu hin taane jedha Jalaaluddin al-Ayyuubiin. Akkuma beekamu gaa hawaasni bal'aan, hawaasni guutuun hayyuu ta'uu hin danda'u. Hawaasni guutuun beekaa ta'uu hin danda'u. Hawaasni guutuun hayyoomee beekaa ta'ee arjaa ta'uu hin danda'u. Hawaasni kun bifa gargaraan jira. Gariin isaa beekaa, gariin isaa faallaasaati, gariin isaa goota, gariin isaa faallaasaati, gariin isaa arjaa, gariin isaa faallaasaati. Hawaasa bal'aa keessa namni bifa garagaraa inuma argama. Kana hunda kan walitti sirreessee wal simachiisuu danda'u hayyuudha. Hayyuun seera qaba, ulaagaa qaba, waan ittiin madaalamutu jira. Kana hunda keessa seenee yoo hin injifatin hayyoomuun hin jiru. Hayyummaan aqlii uumamaati, kennaadha. Taachirraa hafte immoo abbattu itti dabalata. Hayyuun laalaa hawaasa ofii, hayyuun quuqama hawaasa ofii, hayyuun cinqii fi dararaa hawaasa ofii, hayyuun dhibee hawaasa ofii hin dhibamne hayyuu ta'uu hin danda'u. Hayyuun rakkoo nama dhuunfaa, rakkoo qe'ee, rakkoo maatii, rakkoo hawaasaa, rakkoo biyyaa sadarkaan adda baasee hin beekne hayyummaa argachuu hin danda'u. Hayyuun wanni inni ittiin beekamu jalqaba ilma hin qabu. Illaa man rahimallah, abbaa rabbi rahmatu godheef malee. Maaliif jennaan hayyuun ka qe'eetii miti. Hayyuun ka haadha warraatii miti. Hayyuun ka qorii keessaa nyaatu abbaa qoriitii miti. Hayyuun ka biyyaati. Gahee inni bahe saniin hawaasni kunuunfata, jabaa'uu fi abbatu jabeeffataa jedhama. Tola inni oolu saniin hawaasni bakka bu'aaf, hawaasni seenaa irraa barreessa, maqaa bareedaa tolchaaf, karaa ittiin moggaasa, hospitaala ittiin moggaasa, mana barnootaa ittiin moggaasa. Jazaan hawaasni deebi'uu fi danda'u ilmaan isaatti kabajaa kennu, maqaa isaatti kabaja kennanii itti horuudha. Hayyuun ofiin horatu, hayyuun qabeenya hin qabaatu. Bakka feete deemi ilaali. Yeroo qabeenya ittiin horatu, yeroo saantima ittiin sassaabbatu hin qabu. Yeroo ilmaan ittiin guddifatu hin qabu. Yeroo haqa maatii ofii ittiin guutuu hin qabu. Kana waan ta'eef hayyummaan kennamaaf. Maaliif? Ofii miti kan inni dursu, ilmaan isaatii miti. Ilmaan isaa hawaasa kana keessa akka jiraatan beeka.
ilmaan isaa ka saba kana akka ta'an beeka, ilmaan isaa ka biyya kana akka ta'an beeka. Bor fuudhaa heerumattu jira. Kanaan wal keessa deemama. Ilma isaa itti fuudha. Intala isaa inni heerumsiisa. Eenyutti? Hawaasa bal'aa kanatti. Kanaaf tajaajilli isaa namni tokko ilmaan isaa mana hayyuu seenee fuudhuudhaaf gatii kaffala. Gatii inni kaffale saniif gatiin kaffalamaaf. Wa illaa maan nyaanne, maan uffanne, maan yaabbanne oguu jedhan hawaasa kana keessatti hin yaabbadhu, hin uffadhu, hin nyaadhu. Ofimmoo mana ta'anii hayyummaan akkasiin jiru. Hayyummaan tajaajila keessa jira. Gadi jedhanii hawaasa ofii tajaajiluu keessa jira. Gatii kafaluu keessa jira. Gatii humnaa, gatii sammuu, gatii lubbuu, gatii qabeenyaa. Gaafa san hayyummaan namaa kennama. Ammatti akka wal keessa nu harkaan laaqamne. Kan garaa bira darbuu hin dandeenye. Kan karaa cehuu hin dandeenye. Kan ijaan gaara duubatti waa arguu hin dandeenye. Kan ivintii fi wanni adda addaa yeroo garagaraatitti taatee wayii dhiyeesse hunda hawaasni cehee iccitii ofiitti kenne taanaan gaafa inni namni inni hayyu jedheen suni fuudhee gurgure wajjiin hawaasni sun gurguramaa jechaadha. Hayyuun hawaasa keessa utaalee ba'a. Hoggansi hawaasa keessa utaalee ba'a. Kadhatee hin ba'u. Itti akeekanii hin ba'u. Itti himanii hin dubbatu. Ofii utaalee ba'a. Kan mirkaneessuuf garuu hawaasa saba sanii, biyya sanii. Kana waan ta'eef namoota hayyuu kenna jennee jala deemu. Namoota hayyuu kenna jennee iccitii itti himnu. Iccitii dhuunfaa, iccitii maatii, iccitii gandaa, iccitii firaa, iccitii sabaa, iccitii biyyaa itti himnu adda laallachuun barbaachisaadha. Hayyuun sanduuqa. Sanduuqa iccitiiti. Sanduuqa iccitii biyyaati. Kaabbaan fedhe banuu hin dandeenye. Hayyuun eertuudha. Eertuu kallattii argisiiftuudha. Kan eenyu kanarraa dabsuu hin dandeenye. Hayyuun beekaadha. Ka beekamaan abbaa fedhe yoo itti dhufe hinjifachuu hin dandeenye. Hayyuun ka kophee namaa keessa dhaabbatee rakkoo namaa dursee namaa hubatu sanii. Kaachirraa hafe garuu hayyummaa osoo hin ta'in namooma qabaachuu danda'a. Rifaatuu qabaachuu danda'a. Naatoo qabaachuu danda'a. Naatoo qabaachuun, rifaatuu namaa qabaachuun kophaa isaatti hayyummaa miti. Hayyuun rakkoo namatti himu furmaata qabatee dhufa. Hayyuun laalaa hawaasaa, rakkoo hawaasaa, miidhama hawaasaa namaan labsu furmaata hawaasaa fidee dhufa. Kallattii argisiisee dhufa. Gatii kaffale saniin hawaasa bilisoomsee, hawaasa jiraachisee ofii lubbuu isaa, qaama isaa, sammuu isaa wareega. Hayyummaan seera qaba. Kan rakkoo keessii lallabu, ka quuqaa kee laalaa kee sitti himu quuqama kee qaba malee hayyummaa miti. Hayyummaan seera addaati, ulaagaa addaa qaba. Kanaaf hayyuu haa baafannu, hayyuu haa oomishannu, kabayee haa kunuunfannu, filataa, hubataa, ijjataa haa sochoonu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.